karaarratti waa'ee faayidaa haasa'u, mana bunaatti waa'ee faayidaa haasa'u, mana shaayitti waa'ee faayidaa haasa'u, mana nyaataatti waa'ee faayidaa haasa'u, carraa argataniif bakka argatan hundumaatti waa'ee faayidaadha kan isaan haasa'an. Waa'ee faayidaa kanarra akka dhee kanan dhabee akkas gochuuf akkana gochuuf kanan ta'e sanan ta'e kanan ta'e kana wajjin wal qabata jireenyi isaanii. Kana wajjin wal qabata jireenyi isaanii. Namoonni lammaffaan isa dhugaan isiniin jedhaa jira. Wallaahi billaahi isa dhugaan isiniin jedhaa jira. Namoonni jarri kun ergamni isaanii inni lammaffaan hicitii masgiida keessa jiru, hicitii musliimota gidduu jiru, hicitii amantii kana keessa jiru baraatii kottaa ittiin amantoota keenya barsiifna yookiin immoo baraatii kottaa ittiin namoota keenya gara shaadaa qabachuu jalaatii hambisnaa. Namni nu harkaa yaa'ee dhume, namni nu harkaa sokkee dhume, namni nu harkaa harca'ee dhume, namni nu harkaa shaadaa qabatee dhume hicitii jara kana ittiin qabachuu dandeenyu nuu baraa jedhamaniitu gara kanatti ergaman. Ajib! Waan nama ajaa'ibu keessa faayidaan illee islaamummaa keessa hin jiru yoo jiraate faayidaa qalbii nagaan jiraachuu, sammuu nagaan jiraachuu, boqonnaa argatanii jiraachuu, aara galfii argatanii jiraachuu, jannata abdatanii jiraachuudha. Faayidaan jiru yoo jiraate islaamummaa keessa. Kanarraan kan hafe namni kottu waan islaamataatiif maallaqan sii kenna, mana sitti ijaaraa, konkolaataan sii bitaa, mana kiraayin sirraa kaffalaa jedhee namni nama islaamummaatti nama kadhatu tokko illee hin jiru. Maaliif jennaan islaamummaa ofii kee lubbuu kee baraaruuf abiddarra of hambisuudhaaf qabatta malee abdiif yookiin sheeka tokkoof yookiin ustaasa tokkoof qabatta miti islaamummaa. Kanatti qabattuuf nama gammachiisuuf yookiin immoo garaa nama ga'uuf yookiin immoo nama kana fedhiisaa guutuuf miti kanatti islaamummaa qabattu. Mataa kee abiddarra hambisuuf. Namni islaamummaadhaan rabbiin hin gabbarre, namni islaamummaa hin qabanne, namni islaamummaa rabbi kenne hin hordofne kaadhimamaa ibiddaati. Warra abiddaati. Beekamaadha kun. Abiddatu isa nyaata. Abidda jahannamtu isa nyaata. Kanarraa of hambisuudhaaf, abidda jahannabirraa of hambisuudhaaf islaamummaa qabatta malee nama gargaaruudhaaf yookiin immoo waan ati islaama taateef abdiif koomishiniin kaffalamu yookiin ustaasa yookiin garee shaadaaf yookiin immoo sheeka nama ta'e abbaa ta'e wayiidhaaf koomishiniin kaffalamu takkallee hin jiru. Kana jala muraatee beekaa. Lammaffaan inni sadaffaan wal dhabdee yookiin immoo walitti bu'iinsa yookiin lola musliimota gidduutti uumuudhaaf kan isaan ergama kana fudhatanii tumsa kana fudhatanii sagantaa kana ajandaa kana fudhatanii kan isaan islaamummaa keessa dhufanii shaadaa qabataniif walitti bu'iinsa yookiin immoo gargar ba'iinsa islaamota yookiin musliimota gidduutti uumuudhaaf akkamittiin ustaasa tokko dubbiirra barbaaduudhaan sheeka tokko dubbiirra barbaaduudhaan daa'ii nama islaamaa tokko dubbiirra barbaaduudhaan arrabsanii qeeqanii maal jedhaniitu namoota jalaa immoo bakka gara islaamummaatti dhuftee jedhanii harka namaa rukutan kan immoo ustaasota arrabsiisuudhaan sheekota arrabsiisuudhaan daa'ii arrabsiisuudhaan garee shaadaa arrabsiisuudhaan kallattii garaa garaatiin duula namoonni musliimaa akka isaan walirratti bananii tokkummaan qabaanne nagaa hin arganne jaalalaan hin jiraanne gargar ba'iinsi akka gidduutti uumamuuf baay'ee irratti hojjetame, baay'ee irratti mari'atame, baay'ee irratti barsiifame, qindeeffame waan dhufedha. An waan beekuun isinitti himaa jiraan dhaggeeffadhaa. Waan beekuun isinii qoodaa jira. So nama ustaasaaf namoota garaa garaa gidduutti dubbii dubbatan laabiirra taa'ee nama ustaasa hamatu, sheeka hamatu, daa'ii hamatu, nama gara islaamummaatti dhufe hamatu, nama hamatu, nama islaama tokko hamatu namichi ergama akkasii qaba dafaarraa baqadhaa. Namichi ergama akkasii qaba dafaarraa baqadhaa. Namichi islaamummaadhaaf summiidha dafaarraa baqadhaa. Namichi summii bofaa caalaa summii hamaa baata dafaarraa baqadhaa. Namichi ergama fokkataa, ergama hadhaa, ergama suukkanneessaa qabatee jiraatii dafaarraa baqadhaa. Namni ustaasaaf ustaas, daa'iif daa'ii, uummata musliimaa kana walitti amiira walitti hamatu hundumtuu ergama mataasaa qabaate irraa baqadhaa. Namni tokko taa'ee wala mata tanaa irraa baqadhaa. Ila waanan jedheefan qaba arraba koo irraa rifeensa buqqistan abdiin maa jeenaan jettan
irraa baqadhaa. Namoonni akkasii carraasaan qaban ji'a lama sadii booda isaan deebi'anii kafaru kana naa amana. Isaan deebi'anii kafaru. Namoonni amala kana agarsiisan deebi'anii kafaru. Namoonni akkasii maal godhu isinitti fakkaate yeroo baay'ee akkaawuntii isaanii maxxansuudhaan biyoo isaanii jala akkaawuntii mataa wantoota garaagaraa gochuudhaanii namootatti siqanii wantoota faayidaaf wantoota kana wal qabatan haasa'uudhaan yeroo baay'ee gastii isaaniirra nama beekumsa hin qabnee fi obboloota keenya dubartootaa fayyadamuudhaan gastiirra tuulanii maqaa rabbii arrabsiisaa, maqaa quraanaa arrabsiisaa, maqaa amantii kana arrabsiisaa oolu. Maa inni jennaan kaayyooma isaaniitu kana. Yaa obboloota ko ani wallaalaadha isinirraan baradha malee ani isin barsiisuu hin danda'u. Muuxannoon qabuuf waan gurraa qaburraa garuu waa isinii qooduu nan danda'a natti fakkaata. Kanaaf namoota akkasiirraa baqadhaa. Viidiyoo kanallee waraabaatii sheer godhaa. Namoota akkasiirraa baay'ee of eeggadhaa. Sadaffaan dhaga'eera. Inni arfaffaan immoo namoota nama gara islaamummaatti waaman dadhabsiisuuf butuchuuf dookimentarii irratti funaanuudhaaf maqaa balleessuudhaaf miidhuudhaaf yoo danda'an ofii miidhuudhaaf yoo dadhaban immoo haala mijeessuudhaaf sossobanii maqaa hiriyummaatiin maqaa walitti dhufeenyaatiin maqaa namoomaatiin maqaa jaalalaatiin maqaa waliin nyaannaa waliin dhugnaatiin walitti siqanii namoota daa'ii yookiin immoo gara islaamummaatti namoota waaman miidhuu fi balleessisuudha kaayyoon isaanii. Miidhuu fi balleessuudha. Wallaahi billaahi namoota shan. Waan nama ajaa'ibu keessaa mucaan tokko gaafa shaadaa qabatee gaafa guyyaa lama sadii gara koo dhufeetu na dubbisa ture. Isa booda akka na wajjin mana koo galuu barbaade. Angaruu keessi koo akka fuudhee galuuf keessi koo naan iyyamu ture. Mucaa kana maallaqa kennee fi ruumii buli jedhee ruumii qabeefiin mana siree geessin achitti sagadee gala. Isa booda inni galuu achii ka'eellee dhufee na wajjin buluudhaaf isa ruumiin kaffalameef illee dhufee mana koo baree na wajjin buluudhaaf yaaliin hin yaalle tokkollee hin jiru. Angaruu keessi koo waan na dideef waan na fudhachuu dideef mucaa sana keessi koo waan itti amanuu dideef ofirraa dhadhee dhugaa dubbachuudhaaf ofirraa irraan baqadhee jechuudha. Irraan baqadhee isa booda mucaan kun har'a haala inni keessa jiru haala sukkanneessaa fi haala nama gaddisiisudha. Obboleessa koo Asaanaa namicha jedhan tokko Raajii Asaanaa of jedhee of waama. Gaafa shaadaa qabatu iddoo tokko siree waliin qabannee bulle mana koo fuudhee galuun waan natti toluu dideef namoota baay'ee mana koo busha baasee namoota baay'ee mana koo busha namoonni baay'een beeku waan ta'eef namoonni natti siqan azzalas jiru namoonni na bira jiranis jiru waan ta'eef namoota hedduu mana koo busha garuu mucaa sana fuudhee galuun du'a natti ta'e caaba mormaa natti ta'e fuudhee galuun dadhabe tamanuun dadhabe waan ta'eef mucaa sana dhandhee ruumii qabannee waliin bullee laayivii gallee hirrabna jennee laayivii cufnee gaafa rabnu sa'aatii 9:10 gidduu amma manni cabutti dhufee mana natti tuma gurbaan kun amma manni cabutti dhufee mana natti tuma amma manni cabutti amma bilbilli na dabbaree bilbila koo darbachuu ga'utti amma bilbila cufadhutti narratti bilbila sa'aatii 9:10 gidduu maal naa godhama mucaan kun sa'aatii hirribaadha barfannee rafne namni rafeera achi hiriyaa koo Sultaan Alkeeriin gaafadheennaan dhiisi calluma inaan jedheennaan akka naman dhageenye sani mana tumus isanni bilbilus akka naman dhageenye calluma jedhuun rafee ganama kaanee qursii affeeree maal jennee nagaadhaan geggeesse bishooftuu geessine bishooftuutti iyyuu mucaa kana shakkeenuuni karaa ba'uu mallu dhiisnee karaa kan bira harkaa baanee dhaqan nuyi deemnee jechuudha mana isaa biraan geenye soo maal jechuu barbaadeen hamma kana nurratti shira xaxaa jiru amma kana nurratti lubbuu keenya balleessuudhaaf nama garaagaraa fayyadamuudhaan siisteema garaagaraa fayyadamuudhaan nu miidhuudhaaf amma kana nurratti duulaa jiru jechuudha. Amma kana nurratti malaa jiru. Bifa shaadaa qabachuutiin yookiin immoo bifa gara islaamummaatti dhufuutiin sa'aatii malee nutti michoomuudhaan nu wajjin hiriyoomuudhaan nu wajjin hariiroo gaarii uumuudhaan lafa hin taanetti lafa badhee lafa namni hin jirretti namoota nu miisisuudhaafis ta'e yoo ofii dadhaban immoo haala mijeessuudhaaf gahee gurguddaa namoota taphatan namoota sadii olan beekan ana mataa koo irratti
gara islaamummaa dhufanii shaadaa qabadheera jedhanii nama anarratti shiramee qaxatan an nama sadiin beeka garuu rabbumatu jallataa qajeelcha jedheen jira kanaaf obsee wajjin jiraadhan rabbumatu jallata nama kamiyyuu rabbitu qajeelcha namni kun hamaa yaadu rabbi yoo qajeelche bor abiddarraa baraaramuu danda'a ofii isaatii of gargaaruu danda'a lubbuunsa abiddarraa yoo hafte ani ajiriin itti argadha mindaan itti argadha jedheeman jara kana hundumaa obseefiin wajjin jiraachaa ture jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni shanan kun inni arfaffaan namoota miisisuuf yookiin miidhuudhaaf kallattii ittiin barbaaduudhaan dhufanii shaadaa qabatanii nama shaadaa qabsiise sanarratti tarkaanfii fudhachuudhaaf yookiin immoo miidhuudhaaf kallattii isaan ittiin haala mijeeffatanii jechuudha. Inni shanaffaa fi inni dhumaa yoo wanti kun arfan hundumtuu dadhabame kan isaan baratanii leenji'anii sirriitti tolfamanii kan isaan ba'aniif yoo wanti kun arfansaa dadhabame yoo maallaqa argachuu dadhabne yookiin faayidaa argachuu dadhabne yoo amantii kana walitti buusuu dadhabne yoo immoo nama kana miidhuu dadhabne yoo maqaa balleessuu dadhabne isa dhumaa maal goona jedhaniitu leenjisu itti fakkaate maal gochuu qabdu jedhanii leenjisu itti fakkaate hundi isaanii wal duukaa yookiin guyyaa lama keessatti yookiin guyyaa sadii keessatti yookiin torbee tokko keessatti akka isaan garagalan wal duukaa akka isaan garagalan akka isaan deebi'anii kafaran akka isaan deebi'anii islaamummaa kana gananii islaamummaa kana keessatti kanan arge islaamummaa kana keessatti jawween arge islaamummaa kana keessatti akkas waraabessan arge islaamummaa kana keessatti akkasan ta'e abaluutu akkas na godhe ekereetu akkas na godhe abaluutu akkas godhe naan jedhe abalummoo akkas jedhe madrasaa sanatti akkas jedhani akkas jedhaniitu wal duukaa jarri kun hundumtu wal duukaa galagaluudhaaf akka isaan quba wal qaban ani illee beekaa icitiin kun garuu amma gurra koodhaan naa goote jedhe niise icitiin kun nu bira